Maaliif asumatti uummata kalee qabsaa fi turtan san keessatti aarsaa barbaachisu kafaluudhaaf hin qophoofne. Yeroo baay'ee namni hin baqata waan ta'eef. Isin akka dhuunfatti kaasatti waan jiru mee? Baay'ee rakkisaa ture. Jireenya keetifu, jireenya lubbuutifu baay'ee haala hamaa keessa ture jechuudha. So kanaaf baqachuun sun lubbuu kiyya baasuuf illee turre kan deemaa ture. Mootummaa Addawaawii san irratti qabsaa'uudhaaf ba'e. Isa irratti qabsaa'uudhaaf ba'e. Actually gara kaampii qabsoo Oromootittis makamuudhaaf yaalii godhee ture. Garuu haalli mijaawaan turre. Qabsoodhaaf baatan paartilee Oromoo qabsoof ala turan hedduu jira, namoonni ala jiran jira. Achi keessatti gahee keessan akkamitti baatanii moo dhiibbatu ture isinitti mijaanne akkasii yaaddanitti? Eertiraa deemuuf ture. Embasii Eertiraa Naayiroobii jirullee dhaqeen ture. Paaspoortii kiyyas arganii na simachuudhaaf qophaa waan turre. Warri Eertiraa maaliif isin didanii isin achi deemuuf kan yaaddaniif Eertiraatti maaliif kan karoorfatan biyya biroo ramaa filattan? Addi bilisummaa Oromoo Eertiraa jira, namoonni adda addaa ka duraan maqaallee dhageenyu ka beeknullee hin jijjiiranii. So isaanitti makamuuf waan biraa waan tokko nuun jiru. Haala isaanii keessoo isaanii hin beekun ture, diteeyil hin beekun ture. Wal qoqqoodumsa adda bilisummaa Oromoo keessa ture san diteeyil overall wanna oduudhaan dhageenyu hin jira ture asittis garuu diteeyil hin beeku ture. Booda erga Ameerikaa seenee wanna baay'ee bare waan achi tures. Isatti makamuuf yaaduun kun durumaayyuu yeroo OPDO keessa taatanii Addawaawii keessa taatanii yaada abaa'utu isin keessa ture jechuudha. Dhaaba kana keessa keessanitti ni deeggartu jechuudha. Yaada Oromummaatu na keessa ture malee yaada abaa'oo akka abaa'ootti ani qunnamtiis hin qabaachaan ture miseensallee hin ture. Yeroo baay'ee dubbadhee jira waan kana irratti. Garuu addi bilisummaa Oromoo self determination ittiin amana duruma. Waa'ee adda bilisummaa Oromootu odoon dhagahin dura ani haappaa ture gaafa tamaarii ture. Yeroo sanuu self determination ittiin amana. Mirga hiree ofii murteeffachuu onnee kiyya keessa jira. Eeyyeeti. Yeroo hundaa maaliifi mirga hiree ofii murteeffachuu yoo dadhabde carraan isa dhumaa maaliin fottoquudha. Addaan bahu, addaan galuudha. Carraan isa dhumaa. Kuni eenyuyyuu dhogguu waan danda'u United Nation Charter irrattis kan mirkanaa'edha. Mirgi hiree ofii murteeffachuun Itoophiyaa keessatti wanni najisa ta'uuf hin qabu. Mirga hiree ofii murteeffachuu biraan wanni sin geenne saniin dura political space keessatti taphni taphatamuu qabu. Biyyi kun dimokiraataa yoo dandeette rakkoon kun salphachaa dhufa. Dhibbaaf dhibbatti hin dhabamu. Even biyya dimokiraasiin keessa jiruttis yoo hacuuccaan akka amma biyya tana keessa jiru dhiibbaan adda addaa sukkanneessuun adda addaa seenaa namaa xureessuun adda addaa arrabsoon adda addaa biyya tana keessatti amma right now adeemsifamu kun waan qaanessu baay'ee waan saalfachiisu akka malee itti saalfadha. An akka hoogganaa biyya tanaa nama turee tokkotti itti saalfadha ittiin qaanaa. Waan duratti naa kaaftan tokko isin asitti OPDO turtanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti turtanii walitti mootummaan kunii fi ABO gidduu wanni jiru hin beekama gaa. Akkamitti isin ABOtti makamuuf yaaddan gaafa gara Eertiraa deemuu yaaddan sun dhugumatti jarri sunna fudhataa haala keessa turtan saniin akkamitti yaaduu dandeetta waan sana? Yoo gamnummaan jiraate yoo qaroominni jiraate ani mootummaa kanarra ture gara dhaaba bilisummaa uummata Oromootiif falmuutitti yoon dabalame probably bu'aa argachuu hin danda'an jedheetii yaada. An akkaan yaadutti permanent enemy wanni jedhamu hin jiru. Addunyaarrallee hin jiru. Namoonni akkaataa haala siyaasaa bu'aa isaan kaayoo isaaniitiif barbaadaniin deemutu irra jedhee yaada. Lammaffaa ani carraan biraallee hin turre. An biyya ormaa deemee ciisee boqochuudhaaf miti ka biyyaa bahe. Ijoollee koo dhiisee kan baheef fedhii akkasiisan hin qabu ture. Maaliifii mootummaan sun akka malee keessi isaa tortoree ture.
tortoruu qofa odoo hin ta'in sadarkaan taanetti deemee ummata ofii nyaachuu miseensa ofiillee nyaachuu karaa sanitti gadi bu'ee ture. Baay'ee gadi bu'ee ture. Baay'ee hojii baay'ee kashlabbee ta'e gadi bu'ee ture. Kuni anaaf mootummaan an sammuu kiyya keessatti in ijaarraa diimokiraasiin hin dagaagaa walqixxummaan sabaaf sablammiidhaa biyya tana keessatti hin mirkanaayos qaba dirqama. Uummattoonni biyya tanaa carraa argachuu qaban carraa bulchullee carraa diinagdeellee carraa walqixxummaallee argachuu qabanii konstituushinirra wanni heera mootummaatirra taa'e sun hojiirra ooluu qaba. Heerri mootummaa hanqinoota inni qabu sirreessuunis hin danda'ama kan jedhudha. Addawaawii wajjin waggaa 10 waggaa hojjedhu kanatu sammuu kiyya keessa ture. Yeroodhaa gara yerootti kana ta'uu mannaa gadi bu'ee sadarkaa of nyaachuutti yeroo inni itti deebi'ee ture. Mootummaa hin turre jechuu hin danda'ama. Heerri mootummaa uummata ittiin sakaaluufi malee heera mootummaatii ol of godhee sirna of laalutti. Sirnichi heera mootummaatii ol of godhee namoota dhuunfaa qofa odoo hin ta'in sirnichi akka sirnaa heera mootummaatii ol of godhee of laalaa ture. Isarratti waan hojiirra oolle godhee of laalaa ture. Rakkoon kana ture. Rakkoo hamaa, dhiibbaa hamaa, hacuuccaa hamaa, miidhaa hamaa uummatarrallee dhaaba keessattillee ka gayaa ture. Baay'ee rakkoo ture. Akkuma ilaalchatittuyyuu baay'ee ilaalcha dogongoraa ture. So kanaafi ani uummattoota biyya tanaa tajaajiluudhaaf garaa qulqulluudhaan mana kiyya jiruu kiyya odoo ilaaliin hojjechaa ture. Ofis aarsaa of godhee hojjedhee jira. Garuu immoo sirni nu ijaarre nutti fayyadamame malee nu akka stakeholderiitti akka nama as keessaa qooda qabuu tokkotti akka uummata as keessaa qooda qabuu tokkotti ilaalamaa turuu dhabuu keenya kanatti mul'ate. Garuu yeroo san isin amma akka pirezidaantiitti yoo aangoowwan garaagararra yoo jirtan uummanni Oromoos haa ta'u uummanni biyya kanaa heera kanatti akka bulu olaantummaan heeraa jettanii uummata achi jalatti qabaan turreera isin. Heerri kun dhawaatan fooyya'aa, dhawaatan dhaabni diimokiraatawaa deema, dhawaatan gara misoomatti ceenaa keessoo firoontii misoomati irratti adada misoomni dhufuun misoomni impaaktii fidaa siyaasa irratti. Kanaafi amma fakkeenyaa fi political space ka jennuun kan afaan Oromootiin maal jenna? Dirree siyaasaa namaaf bal'isuu kan bal'inaan dubbatamaa ture. Bal'inaan dibeetillee irratti godhamaa ture. So kana hin bal'ata jennee eegaa turre. So adeemsi isin gochaa turtan sun uummanni kun yeroodhaan sirna kana akka ofirra tursiisu dhiibbaa irratti gochaa turtan jechuudha. Irratti fincilee yeroo san sirna kana yeroo isaa gabaabsuu umrii isaa gabaabsuu hin danda'a ture uummanni. Akkaataan itti ilaalaa ture heerri mootummaa kun dimokiraatik yoo ta'e yoo respected ta'e uummanni Oromoo carraa ni qaba biyya tana keessatti abbaa biyya isaa ta'uudhaaf abbaa qabeenya isaa ta'uudhaaf even aangoo mootummaa federaalaa qabachuudhaaf carraa ni qaba jedhee constantly amanaa ture. Kanallee dabballee irratti dubbachaa ture. Waltajjii gugurdaa irratti illee kaasaa ture. Nama 1000 fuulduratti jechuudha. Dirqama immoo argachuu qabnas ka jedhullee kaasaa ture wajjin. Maaliif nus lammii biyya tanaati. Mirgas qabna. Biyya tanas support godhee namni hunduu support godhaa naannoleen hunduu support godhuu dhugaa ijaaranii jiru gahee qabanii yes. Garuu ba'aan biyya tanaa nurra jirti ka jedhu kan bal'inaan diinagdeedhaan waan hundaan nurra jirti ba'aan biyya tanaa. Akka saniin immoo qooda siyaasaa nuun malu argachuu qabna ka jedhu kanas bal'inaan waliin kaasaa ture jechuudha. Gaafa baqaa deebitan jijjiiramni kun dhufe wanni isin kaaftan tokko hin jira yaanni haala oppidiyoon keessa jiru laaluu nan fedha itti dhiyaadha jettanii ministeera muummeellee akka argattanii wajjin haasawuu muuxannoo keessanis qoodachuu barbaadan dubbatanii ture. Jara kana wajjin waan jettan kana wanni raawwattan jira? Yaalii godheera. Garuu oppidiyoo dadhabdee diigamuu kaateetti dhufe baay'ee dadhabdee diigamuudhaaf kan kaateetti dhufe an dhufee yeroo muraasa booda gara ODP'tti jijjiiramne ka jedhu labsi ture.
ODP maqalleen jijjiiramu malee namni sanuma waan ta'eef namootuma duraan wal beeknu waan achi jiraniif haala isaan keessa jiran baruudhaaf yaalii godheera. Namoota muraasan wal qunnamnee jirra, laalellee jira. Hojii irrattis yoo carraan jiraate akka nama muuxannoo qabu tokkotti muuxannoo kiyyaa qooduudhaaf open ta'ee itti dhiyaadheera. Jijjiiramichis jijjiirama fundaamentaal ta'e jijjiirama bu'uuraa ta'a jedhee yaadaa ture. Eegaatiin tures. Fedhiin kiyyas Ingiliisanii akka jijjiiramni kun jijjiirama hanga ammaa argame sadarkaa guddatti sadarkaa olaanaatti ceesisu taasiseetiin yaadaa ture sammuu koo keessatti. Sababa kanaaf itti dhiyaadhee yoon hojjedhe maybe jijjiirama kana sadarkaa olaanutti ceesifna kan jedhu ka yaadaa ture. Namootas dubbisee namoonni ani dubbisee poozitiividha. Akka waliigalaatti hammeen irratti hin argine. OPDO'n aynata lama. OPDO sabboonummaa tarkaanfachiisuuf OPDO sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture. Duraanuu beekamaadha. Sabboonummaa balleessu jechuun mirga uummataa dhiituu jechuudha. Mirga uummataa akka daamxootti irra deemuu jechuudha. Sabboonummaan waan biraati miti. Kun namni meeqa warraaqsi bara 74 Nugusa Haayila Sillaasee kuffise warraaqsonni 2-3 hanga si'as iskeeliin isaa xiqqaa ta'u malee kan 91 akka lakkoofsa Awurooppaatti warri kaabaa lolee dhufee mootummaa jigsee sirna biraa ijaaree sirna federaalizimii kana ijaare kun hundi keessatti namni dhume lakkaa'umiin dhume. Kun hundi ka dhumeef sirna ol'aantummaa gita bittaatii fi ol'aantummaa saba tokkoo dhabama godhuuf. Nafxanyaan ana ka jedhus uumamee jira yeroo ammaa. Akkamitti ilaaltan isin kana? Tokkummaa jennu san ka diigu waan akkanaa kana. Gara mirga hiree ofii fi murteeffachuu hanga fottoquutti ka jedhu san garasitti kan oofu dhimma akkanaa kana. Dhimma ilaalcha akkanaa kana. Ilaalcha hamaa. Ilaalcha hamaa, ilaalcha baay'ee duubatti hafaa. Ilaalcha walqixxummaa sabaatiif fi ilma namaatiitiin amanu. Walqixxummaa sabaa eegan fudhanne walqixxummaa ilma namaas hin fudhatu. Nuu waa'ee ilaalcha nama tokkoo jedhaniimi, waa'ee nama dhuunfaa jedhaniimi. Ilaalcha sabaa ergan fudhate already an Oromoo ta'uudhaan yookiin an Guraagee ta'uudhaan yookiin an Sidaama ta'uudhaan yookiin an Affaar ta'uudhaan gad xiqqeessee na laala jechuudha. Akka nama dhuunfattis. Bulchiinsi naannoo Amaaraa keessa namoonni gugurdaan jiran hundi odoon qaanawiin odoon saalfatiin dubbatan. Nafxanyummaa jechuun biyya nama jeenosaayidiidhaan nama miliyoonatti lakkaa'amu biyyatti qalamee kana ka qale nafxanyaadha. Kun seera addunyaatti illee gaafatamuu qaba. Biyyi tun illee yoo kasirreef taate seeranis gaafatamuu qaba. Fedhii kana warra tarkaanfachiisu jiru. Warra baranne jedhu. Warra seenaa abboota keenyaa deebifna jedhu. Warra seenaa abboota keenyaa eegna jedhu. Seenaa xuraawaa kana. Seenaa gaarii keessaa guuratanii haa eegan rakkoon qabu. Sanirratti falmii tokkoon qabu. Seenaa isaanillee haaluufii miti. Seenaan xuraawaan isaaniif gaarii ture nuuf xuraawaa ture ka dhiigan xuraawa. Harka isaanii asii gadi osoo hin ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga keenya dhuganii lafee keenya cabsan. Kuni xuraawadha. Seenaa kanaan fudhannu seenaa waliinitii miti. Seenaa walitti nu dhiyeessu miti. Seenaan kun haasirraa'udha. Beekan Oromoo kan kadhatu kana. Akkuma namoonni adda addaa dubbatan jedhamu Oromoon kadhataa jira. Biyya tana walqixxummaadhaan haa bulluu jedhee kadhataa jira. Odoo finqiluu qabu kadhataa jira. Garuu ka dhiibee kadhaa kanallee tuffatee gara biraatitti nu oofu adda jira. So kun ilaalchi kun sirriidha miti. Sabboonummaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru. Akkasitti yoo deeme. Isin immoo faallaa kanaati. Wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltan? Sabboonummaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu
ilaalcha nafxanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diigee waggaa 27 Adwaawiin duraanii bulche maaliif gaaffii secessioniin kaasin gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin? So rakkoon jiru maal inni? Rakkoon jiru ilaalcha kanatu amma deebi'ee akka harawaatti inumaa'u gara demokraasii gara warra waan wal nuqixxeessu gara jidduu lafa jidduutitti dhufurra inumaa'u extreme right ta'anii biyya tana nutu bulchuu qaba. Nuun maltii. Nuun ala biyyi tun biyyaa miti. Nafxanyaa nana. Egaa nafxanyaa nana jedhee ka harka muree fi ka harma mure isaan jechuu ofirratti ragaa bayaa jiru jechuudha. Kuni akkamitti walitti nu dhiyeessaa? Biyya diiguu jechuun kana malee biyya diiguun afaan kiyyaan mari'adhee afaan kiyyaan baradhee gaafa OBN reediyoo Itoophiyaatiif reediyoo Oromootiif televezyiinii Oromoo ijaaruuf deemnu bar shakkii akkanaattu qaba. Yoo televezyiiniin afaan Oromoo ijaarame jiraami televezyiiniin Itoophiyaa waan gadi bu'u waan namni tokko isan dhageenye godhanii ilaalu jira. Gaafa qubee afaan Oromootiin nu barreessin qubee afaan Oromootiin barreessuun Itoophiyaa diiguudha jedhamee yaadama. Itoophiyaan garuu diigamtee hin jirtu qubee afaan Oromootiin waan barreeffamteef waan barreessineef. Mootummaan naannoo Oromiyaa Itoophiyaa diigna jedhee gaaf tokko ajandaa tarkaanfachiisee hin beeku ilaa hanga har'aatitti. Kun garuu galataa miti. Kun gadoo ta'e maaliif jiraattanii? Maaliif afaan keessaniin dubbattanii? Waan biraa hafee mana hidhaatitti manni hidhaa afaan Oromoo jedhe. Birhaanuu Naggaa ani Gimboota 7 ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lama daannoo jedhe. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokko miti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa inni ijaaruu barbaadu sabaaf sablammiin biyya tana qixa ta'anii gaaffii tokko malee preconditionii tokko malee tokko ta'anii qabeenya ofii naannoo ofii dhibbaaf dhibbatti otonoomii ta'anii otonoomas ta'anii bulchanii waan achirraa hafe waan federaalaa immoo qooda hojiidhaa mootummaa federaalaa mootummaa jiddu galeessatiif kennanii akkasitti waliin mootummaa isaan to'atan mootummaa gubbaarraa gadi nama to'atu osoo hin ta'in mootummaa asii federaalistayitonni to'atantu ijaaramuu qaba akka mootummaa Switzerland. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka. Biyyan qabduudha. Biyyi kee asii mitiidha. Baariin gama ceetiitiin nutti dhufteedha. Biyyan qabdu biyyi kun biyya kennaa ifatti. Duraan keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin dabballetti himna. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kuno. Biyyan qabdanii biyyi kun keessaniimi Finfinneen teessaniimi maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru Bararaa ka jedhamutu jira Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru Jarmanootatu maqaa kana isinii kenne Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu biyyan qabdanii nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti oduu tarkaanfamu Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchota dhoggamanitu jiru. Jarman keessatti waa'ee Hitler yoo kadhaadhessitu taate mana hidhaatitti si darban. Mootummaan Jarmanii. Hitler garuu Jarmanii sanyiin isaa. Biyyoota adda addaa keessatti daangaatu jira. As daangaan itti godhamuu dhabee duulli hamaan nurratti adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana. Maaltu walitti araarsuu danda'a gara fuulduraa? Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa aadaa isaanii qorqalbii isaanii sammuu isaanii ilaalcha isaanii tarkaanfachiiftu. Muuziqaa isaanii wanni hunda waalalliin jedhee jira waggaa 45 dura maybe 50 iyyuu ta'a. Itoophiyaa akkasiiti ka isaan yaadan. Itoophiyaan nu yaannu immoo Itoophiyaa walqixxummaa sabaaf sablammoota gaaffii tokko malee fudhatta. Gaaffii tokko malee. No question.
heerri mootummaa kun tuqameenna the fundamentals of the constitution of federal democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu. Isin amma akka nama dhuunfaa tokkotti heera kanaan wal qabate heera kana keessa osoo carraa argattanii keewwanni hin feene yookaan keessa bahuu qaba jettan kami? Parsantii 65 heerri mootummaa hojiirra oolu akka barreeffame sanitti hojiirra oolu waan xiqqoo qofa itti fayyadame. Ihaadig dogongora guddaa raawwatee jira. Tokko heera mootummaa gara kuteennan hojiirra oolchuu dadhabu. Ufiiyyuu cabsu. Ufuma isaati cabsaa ture. Qedada'u. Shintibeetii dibbata jedhaa ture. Shakkiin tokko dogongora kun badiidha kun. Badiin raawwatan. So kanaaf heerri mootummaa wanna baay'ee karaa ogeessatiin illee ilaalamee dhaabbileen siyaasaa stakeholderoota warri keessaa qooda fudhannaa qaban hundi isaaniitu odoon tuffanne tokko garee guddaa qaba tokko garee xiqqaa qaba maali odoon jennu namni hundinuu referendamiin irratti adeemsifamuu qaba. Wanni immoo tuqamuu hin qabne immoo fundamentals of the law ka ta'e immoo jira inni tuqamuu hin qabu. Baay'eedha. Mirga sabaaf sablammii unconditionally eegamuu qaba. Mirgi walqixxummaa amantii unconditionally eegamuu qaba. Walqixxummaan amantii amma hin jiru. Amma federaalizimiin diigameedhee warra iyyaa jiru keessaa tokko TPLF maqaleetti federaalizimii baraarra jedhanii hunda waltajjii federaalistoota walitti qabaa turan. Dhugumatti isaan federaalizimii baraaruu ni danda'u. Federaalizimii eenyutu diige? Federaalizimii nu hunduuyyuu baraaruu qabna. Nu hundi kenna. Sabaaf sablammiin cunqurfamtoota sirna dabran bara dheeraa keessatti dabarre hundi kennayyuu federaalizimii ka TPLF qofaaf miti. TPLF yoo anuma qofatu laalaa anumatu abbaadhaa anatu uumee gahee guddaa qaban. Baay'ee irratti wareegamanii jiru baay'ee irratti qabsaa'anii jiru eega biyya galanii biyya walakkaa eega galanii boodas irratti hojjetanii jiru garuu hojiirra oolchine guutumatti hin dimokiraatessine. Ufii isaaniitii qabatanii kan nama ittiin sodaachisan malee hojiirra oolchine. Gadi lakkifne mirga. Asiin bar mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa jiraami numa qofaa bar Finfinnee keessa kataa'u. Asiin heerri mootummaa sii kenna garuu immoo karaa waajjira addawaawayiitiin mirga sirraa fudhata. Si ajaji. Si ajajuu hin qabu. Si ajajuu hin qabu. Daangaan kennamuu qabu. Daangaan sararamee daangaan kun hojjetamuu qabu. Yoo daangaan kun hin hojjetamne kun sirraa'uu qaba laalamee sirreessuun hin danda'amu. Paartiin badhaadhinaa federaalizimii cabsaa jira. Sabdeenessummaa kanarratti miidhaa hin geessittanii yaaddanii isin akka nama dhuunfaatti. Akka waliigalaatitti ifatti miidiyaa afaan Amaaraatiin dabru FM reediyoo ka biyya alaa ka biyya keessaa televezyiinii dhuunfaa televezyiinii mootummaa naannoo Amaaraa including televezyiinii Itoophiyaa EBS akka waliigalaatti reediyoo faanaa ka Ihaadig mataa isaa ijaare. Odoo nafi reediyoo faanaa fi televezyiiniin waaltaan ka isaan ijaaran kuni hundi faallaa federaalizimii dubbatan yeroo ammaa kana faallaa federaalizimii dubbatan ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhanii jiru diigamuu qaba qophii gurguddaan akka jirus hin shakkitu maal akka ta'e hin beeknu malee kun sirrii miti jedhee amanaan kuni gaarii miti jedhee aman namoonni dhaloonni dabran ka warraaqsa bara 1974 yookiin 66 akka Itoophiyaatti namni meeqaatam dhume isa boodallee namni meeqaatam gizee dargii dhume ammas qabsoo Oromoo keessattis ka dhume waraana Eertiraatii fi waraana Tigraay keessatti namni dhume ammallee qeerroo sochii qeerroo keessattis namni dhume kuni hundi maraateetii miti ka dhume mirgaaf falme walqixxummaaf falme walaa qixxoofnu waliin haa jiraannu jechuun sissiit goona jedhee addaan baaniin fottoqna jedhee warri deemee Eertiraa qofa hanga tokko dhaabbileen biraa gaaffii sesseeshinii ka adeemsisanis jiru garuu yeroo ammaa kan biyya walakkaatti gara walakkaatti dhufanii eega diimokiraasiin jiraate diimokiraasiidhaan wal wajjin jiraanna jedhanii Daawud Ibsaa waggaa 40 booda bosona keessaa bahee asitti dhufuun akka waan gaarii tokkootitti ummanni Oromoo qofa odoo hin taane sabaaf sablammiin biyya tanaa laaluu qaban. ONLF Ogaadeen hin buqqa'aa hin fottoqa jedhee
bara dheeraadhaaf qabsaawaa ture. Kana dhiisee deemokiraasiidhaan mirga hiree ofii fi murteeffachuu fayyadamee biyya kiyya keessatti jiraachuu danda'a jedhee gara walakkaa ardii siyaasatitti nan dhufa jechuun akka poozitiivitti ilaalamuu qaba. Wanni dur hojjetamaa ture isinis yoo biyya bulchitan abaaruu abaa'olleen oppidiyoo abaaruu wal abaarsiiroo san ture paartileen kun qoqqoodamuun faca'uudhaaf gahee mataa isaan taphanne kana keessatti isin immoo waansa yeroo san hojjettanii amma immoo haguma addaan akka bittinnaa hojjetaa ture namuu tokko akka ta'urratti isin akka nama dhuunfatti gahee baatanii jirtu. Dhugaadha akkuma ati jette wal balaaleffachuun wal arrabsuun wal irratti duuluun at least waltajjii siyaasaa hundarratti wal abaaruun bal'inaan tureera. Suni muuxannoo akka mootummaatti qabnus xiqqaa waan ta'eef centralized government Oromoon qabaateen ture. The first Oromo government central kan ta'e OPDO malaaftuu tanaan ijaaran. The first bahaa lixatti kaabaa kibbatti ka mootummaa teeritorii ofii qabuu fi biyya ofii alaabaa ofii dhaabbatee gadi dhaabe OPDOdhaan. So yeroo san wal dorgommii keessa OPDO fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru sharp ture. Baay'ee wal balaaleffannaa hamaa ture. Diinummaa hamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu ani haalli jijjiiramee namni hundinuu waltajjii tokko irratti biyya tokkotti magaalaa tokko keessatti walitti dhufuu kenna walitti dubbachuu dadhabuun nurra hin jiraatu. Waraana nama kumaatama nama miliyoona walirraa ajjeeseyyuu waraana addunyaatti irratti warri wal waraanee walitti dhufee negoosheet godhee nagaa buusee jira. Nu ilmaan abbaa tokkoo ilmaan haadha tokkoo dhiisiti. So kanaafuu sadarkaa sanirra waan hin gahin ideological difference jiru san dhiphifnee fedhii uummata Oromoo fuulduraa ka dabrite waggaa 20 waggaa 30 waggaa 30 caalaa uummanni kun waggaa meeqa jiraata waggaa 500 waggaa 1000 waggaa 5000 I don't know rabbi qofa beekami amma achi akka saba kanaatti hanga jiraata hegeree uummata Oromoo kanaaf har'a walitti dhufnee waliin mari'annee hegeree kenna sirreessinee lafa kaa'uun barbaachisaadha kan jedhu. Yeroo beelli mudate tokko Oromiyaa keessatti uummata qubachiisaa turtan. Harargeerraa kaaftanii gara Wallaggaa fi Iluu Abbaaboritti. Uummata san baadiyyaarraa baadiyyatti sochoosuurra magaalaa qubachiisuun hin danda'amu ture magaalota naannoo magaalota Oromiyaa keessatti. Maaliif baadiyyaa gara baadiyyaa fiduun filmaata ta'e? Gaaffii bareeda. Okay, akkasitti yaadne. Akka itti yaadne yeroo san dargaggeessi umriin isaa ga'ee fi deemuudhaaf Oromiyaa keessa iddoo biraatitti deemee socho'ee qotee jiraachuudhaaf danda'u filannee gara biraatti sochoosuun dirqama ture. Namoota kana magaalaa qubachiisuudhaaf yeroo san ajandaan magaalatti galuu akkuma jiru ta'ee ajandaa magaalatti jirullee bal'inaan tarkaanfachiisaa turre yeroo ani Oromiyaa turetti. Ammas ta'uu qaba jedhee amana. Ammas baay'ee wanni yeroo san dubbadhe amma immoo kun qabatamaadhaan dhufeera. Magaalonni akka nu harkan jirre amma immoo argee jira Oromoon. So magaalatti galuudhaaf mirgas qaba magaalaa isaatis waan ta'eef biyya isaatis waan ta'eef. Ka dandeettii qabu hunduu magaalatti galee lafa argatee mana ijaaratee nagadee daldalee buluu mirga qaba. Qubachuus qaba. Sun akka jirutti ta'e warri kun tokkoffaa asseetiin qaban. Yoggaa beelli si dha'u wanni ati qabdu hundi hin bada. Lukkulleen hin duuti waan biraa dhiisi. Horii dhiisi. Horii miila afurii dhiisiti lukkulleen hin duuti. Beela jechuun wanna hamaa tokko umrii kiyya keessatti bara 77 akka lakkoofsa Itoophiyaa wallotti argee jira. Lammaffaa immoo Oromiyaa keessatti yeroo ani bulchuu wanna nu qunnamee. So kanaaf namni dandeettii qabu kun wanni inni qabu farkaa maal humna qofa. Gargaarsa midhaanii diqqoo kennineef lafa yoo kennineef lafti Oromoodha yoo kennamteef lafa qonnaan bulaan irra hin jirre lafa bosona hin ta'in yoo kennineef qotee yeroo gabaabaa keessatti of danda'ee hiyyummaa fi beela jalaa bahuu danda'a. Barri oomishaa sun barri qubachiifne san keessatti odoo hin dabarre dafnee qubachiifne baabura midhaan daaku dhiyeessinee fi karaa baafnee fi mana barnootaa ijaarree bishaan baafnee mana fayyaa ijaarree
Duula guddaa ture. Duula baay'ee guddaa ture. Obbo Junaydin ejjennoon isaan Finfinnee irratti qaban maal fakkaata? Finfinneen kanaan dura gaa wal qabatee ni beekama. Inni kun irra deddeebi'ee isinii kaa ejjennoo akkamii qabdan kaleessas har'as? Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen lafa Oromooti. Lafti tun lafa Oromooti. Aadaa Oromooti. Lafa teenna. There is no question. It's full stop. Non-negotiable. Ejjennoo akkanaa yoo qabaatan isin magaalaa guddoo Oromiyaa Adaamaa kan taasise isin yeroo baay'ee kanaan komatamtu hawaasa hedduu keessatti kan yaadamtan kana tarkaanfii akkasii maa fudhattarree dogoggora akkasiisan? Seenaa san kaasuudhaaf heera mootummaa yeroo an jiru miti kan jijjiirame ana dura jijjiirame gara Adaamaatti ka jedhu ana dura ka jijjiirame ana irratti miti tokko for the record kana akka sirreeffattan barbaada. Haa ta'u malee akka dhaabaatti dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromootiitti murtaawee deemaa jedhama. Deemaa kana diduu hin dandeenye. Haa ta'u malee akka odumaa gadi lakkisiin filannoon 97 ga'e jechuudha. Finfinnee odoo gadi lakkisiin filannoon 97 irratti kan murtaa'es yeroo maan jiru jechuudha. Adoolessa 97 murteessinee gara Finfinnee akka deebinu goone. Dogoggora waan san asii achitti jijjiiruu jedhame saniin namoonni hedduun miidhamanii jiru. Wanni ka'ummoo barattoonni hedduulleen sababa kanaan akka ari'amanii san keessallee harki keessan akka jirutti himama. Dogoggorri uumame sun lubbuu kana galaafatu isatti maaltu isinitti dhagama? Isin immoo waan san keessaa hangam qoodadhettanii yaaddu? Waa'ee ijoollee barattootaa kana yeroo baay'ee deebii kennaa ture. Ammallee deebiin kiyyaa isuma. Jecha yeroo san dubbadheef akka nama tokkotti itti gaafatamummaa fudhadhee uummata Oromoo dhiifama gaafadheera. Har'allee ejjennoon kiyya sanuma. Haa ta'u malee qoodni an qabu 0.001% hin ta'u. 0.001% hin ta'u. Hin qabu anchi keessa wanni ani beeku hin jiru. Dhiifamummaa gaafattarree eegan qabaan. Jecha dubbadhe. Jecha miidiyaa irratti dubbadhe dogongora ture. Dogongora saniif dhiifama gaafadhe. Gara xumuratti fidaa irra sa'aatiin kennas hedduu deemee jira. Turtiin isii wajjin taasisaa jirru hedduu waan nutti toleef dhedheeressaati kan jirru. Amma gara xumura jirra gaggabaabsat deemna. Keessattuu wanni an gaafachuu barbaade kan biroo maali? Yeroo dabarsitan kana keessatti wanni akka dogoggora hojjadhe kana seenaa kiyya keessatti wanni kun kufaatiidha kan jettanii kaaftanii jira. Kana duras politikaalee an failed jettanii siyaasan kufeera jettanii yeroo dhiifama gaafattan kaasaati kan turtan. Kun dogoggora kiyya wanni jettanii akka seenatti isin himachuu dandeessan maalidha? Dogongora waa'ee barattoota irra dubbadhe akkuma jirutti ta'e akkuma waliigalaatitti sirna addawaawii kana sirritti odoo hin beekin keessa seeni jedheetiin fudhadhu. Sirritti hin beekne. Inner motiviin jaraa maal inni? Jarri kun eenyu isaanii? Adeemsi isaanis maal inni ka jedhu kan sirritti odoo hin beekin keessa seeni. Innis ani ka wannoo sanitti aansee ka barattoota sanitti aansee achi keessa waan itti laffaate waan itti hojjettee xaartee bara dheeraa itti dhamaatee biyya misoomsuuf biyya sadarkaa guddaarraan geessuuf wanni ati hojjette hundi yoo inni bishaan dhugu baay'ee si gaddisiisa. I think I was at the wrong place kan jedhu of harkaa qaba of keessaa qaba. Isin amma siyaasa keessatti kana booda hirmaachuun feetanii? Dhaloonni haaroof dhufee jira. Dhaloota haarawaa kanaaf iddoo gadi lakkisu sammuudhaanis fiizikaalii qofa odoo hin taane qaaman qofa odoo hin taane sammuudhaanis dhibbaaf dhibbatti isaaniif gadi lakkifnee isaan kana sappoorti godhu isaan kana deeggaru isaan kun akka galma gayan akka hamileen isaanii hawwiin isaanii galma geettu karaa sirriitti irratti sappoorti godhu ilaalchaan jechuu yaadaan jechuu kanaadha kan yaadu malee
ani siyaasaa keessa amnaat fedhii guddaan qabu. Yeroo baay'ee amma aarsaan kafalamee qeerroon kun hawaasni aarsaa kafaleet baqannaa irraa namoota hedduu deebisee jira. Aarsaa uummata kanaatiin as galtanii yoo siyaasa lakkiin barbaadu gahee kiyya waan isinirraa eeggamu akka muuxannoo qabdaniin dhiisuun kun uf jaalatuun ta'u. Lakki uf hin jaalanne. Maaliif gaafa rakkoon uumame biraa baqataa gaafa isaan immoo isin bilisoomsan deebitanii yoo galtanii jireenya keessanitti seentaa wanni kun waliin dhiitu. Ani waa'ee baqachuu kiyya akkaataa itti dirqame waan maatii kiyya irra gahe waan parsanaalii dhuunfaadhaan narra gahe biyya tana keessatti wanna miidiyaalletti hin himin illee jira yeroo wanna eeggatu. So kan hundaa har'a nuuf himuu hin dandeessan hin danda'u. Aarsaa guddaa kafalee akkuma ati kaaftee sadarkaa kanarra ga'uun waan nama boonsu waan Oromoo mataa ol qabachiise. OPDO'n hin qabsoofne hin jedhu. OPDO'n garuu uf taatee hin qabsoofne. Rakkoon OPDO natti yoo jette uf hin taane. Eenyu taatee qabsoofne? OPDO'n yoo takka Itoophiyaa, yoo takka TPLF, yoo takka Amaara fakkaattee qabsoofte. OPDO'n Oromoo taatee qalbii Oromootiin uf taatee sabboonummaa Oromootti amantee kana ciniintee qabattee Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin qabsoofne. Isinillee yoo keessa turtan akkasuma turtan jechuudha. I was trying yaalii godhaa ture. Tokko diinummaan narratti ka'aa ture kan dhiphummaadhaan qoratamaa ture. I was trying. Namoonni amma jiranillee wanna kana yaalii godhanii cinatti ka dhiibaman hedduutu jira. Ammayyuu. So rakkoon Oromoodhaa, rakkoon OPDOodhaa tokko asi. So qeerroo wanni yuuniq isa godhu maali? Uf ta'eeti. Original qabsoo lafaa kaasee ajandaan kiyya kanaa, ajandaan uummata Oromoo kanaa, fedhiin uummata Oromoo kanaa jedhee kun uf ta'udha. Kun sabboonummaa Oromootiif qabsaa'udha. Kanaafuu garaagarummaa qaba. So qeerroon humna warraaqsaati. It's a revolutionary force. Humna kana gargaaruu qabna. Humni kun akka inni sirna qabatee seera qabatee galma ga'u deeggaruu qabna. Akka ati jettee of jaalachuu odoon ta'in kun carraa nama biraati kararraa diqqoo maqtee nama biraa of fuuldura dabarsitee ati immoo muuxannoo qabdu yoo jiraate akka ogeessa teeknookiraatii illee yoo ta'e gara mootummaa ijaaruu keessatti ogummaa adda addaa seektara baay'ee keessa hojjetee jira. Waa baay'ee beeka waan mootummaa kana. Kanallee haa ta'u gama siyaasatiin, gama sabummaatiin, gama siyaasan biyya tanaa wal qixxaa'uu qaba. Siyaasan biyya tanaa baay'ee ragdu. Kun achi jira, kun achi hallayyaa keessa jira. Kun wal qixxaa'ee walitti dhiyaatee akkaataa inni itti jiraatu uumuu irratti hin deeggaraa kan jedhu. Kanaan yaadni kee. Gaaffiiwwan isin gaafachuudhaaf qabadhee xumureen jira. Wanti hafuun qabu, wanti dhaamsa kan itti dabaladheettan yoo jiraate carraa isiniif kenna. Qabsoodhaan ijaaramee dhaabbanni reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa kun qabsoo hamaadhaan OPDO keessatti jechuudha. Hin barbaachisu ka jedhu warri jedhutu jira. Har'a immoo OBN sadarkaa kanarra ga'uun barbaachisummaa isaa kun waan nama gammachiisu qofa independent ta'ee mootummaadhaafis warra mormuufis uummataafis karaa namiyyirraayyuu bilisa ta'ee ka hojjetu. Sammuu isaa ethical journalism ka adeemsisu. Quuqama sabummaa miidiyaa qabu. Quuqama uummata hiyyeessa sagaleen qabnee miidiyaa ta'u. Miidiyaa akkasii san akka ta'uu fedhii qaba. Ammallee leeti miti. Gaafuma jalqabame gaafuma ijaarame akkana ta'uu hin danda'u. Sadarkaadhaan barataa bilchaataa deema. Akkuma namaati. Dhaabni tokko waajjirri tokko akkuma namaati. Akkuma ilma namaati. So kanaafuu OBN miidiyaa jaalatamaa cheap popularity miti kan dubbachaa jiru. Miidiyaa jaalatamaa dhuguma sabaaf dhaabbatu qilleensi fedhe yoggaa bubbisu gara uummataa goree mootummallee yoo haqa inni qabaate haqa mootummallee ka ibsu ta'uu qaba. Dhaamsi kiyya kanaa kan isin kadhadhullee kanaa hawwiin kiyyallee kanaa jechuu barbaada. Galatooma.
Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo ayyamamaa taatan yeroo keessan irra sa'aatii dheeraa kana aarsaa gootanii dubbii jabduu OBN waliin turtii taasiftaniif hedduu isin galateeffanna maqaa daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Network. Dubbii jabduu kennan turtiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo waliin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa biraa qabannee dubbii jabduu kennan hanga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u jenna. Anwar Jamaaliin ture yeroo gaarii.